Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaa keessatti jirtan baga jiraatan. Har'aan tana nama hayyuu, nama qaalii, nama beekamaa, nama jaalatamaa tokko qabadhee sagantaa gaaffii deebii godhee isinii dhiyaatee jira. Namni an gaaffii deebii waliin taasise kunillee eenyu jettanii cinqamuun keessan nafa waan takkaan cinqamu. Isiniif hima. Eenyu beektu? Ustaaz Kamaal Hebbo. Ustaaz Kamaal Hebbo guyyaa har'aan tanaa gaaffii deebii jajjabaa ta'ee fi babbareedaa ta'e ta'a daqiiqaa muraasaadhaaf gaaffii deebii waliin taasifnee jirra. Bariyoonni namni tokko immoo akkamitti shayitichi kun miidiyaa isaati irratti hirmaateef jira bara. Hirmaatee jira shayitichi guddaadha nama guddaadha nama kabaja. Kanaafiyyuu miidiyaa kiyya irratti affeeradhee jira. Gaaffii deebii isa waliin goone kana akka daawwattanii irraa kabajan abdii guddaan qaba. Kanaafiyyuu viidiyoon an dalage kun yoo isinitti tole laayik, sheer godhan waliif qoqqoodan jechuudha. Asumaan immoo yuutuub chaanaala kiyyallee kan banadhe tokkoon qaba. Sabskiraayib illee godhan. Garuu hin dirqamina. Of hin cinqina. Fedhuma keessan irraa yoo ta'e jechuudha. Okay. Kanaafiyyuu amma gara sagantaa gaaffii deebii keenyatti dabarra jechuudha. Ustaaz keenya wajjin. Ustaaz Kamaal Hebbo. Mee maal isaan gaafadhaa maal naa deebisan? Maal isaan gaafadhaa maal naa deebisan? Kanaafiyyuu nu wajjin tura. Asumaan gara gaaffii deebii keenyattiin isin dabarsaa jechuudha. Okay, gaaffii deebiin keenya jalqabuuf deemaa jechuudha. Amma gaaffii deebiin keenya jalqabamaa jira. Kanaafiyyuu mee ustaazni maal nuun jedhan? Ustaazni maal nuun jedhamme? Ammal nyaadhee dhuguun na tola, gagabbadhee jiraachuun coome. Okay, ustaaza. Ammal nyaadhee jiraachuun na tola, gagabbadhee jiraachuun coome jettan. Maaliif hin jibbisiifne? Nyaattanii gabbattanii jiraachuun maaliif hin jibbisiifne? Maaliif? Gaaffii natti ta'e wanti kun. Narra kaahee aduwwiin koome. Narra kaayee aduwwiin koome. Kanaaf nyaattanii gabbattanii jiraachuun hin jibbisiifne dhugaadha. Bakka aduwwiin koome namarra kaayee taa'utti nyaatanii jiraachuun nama jibbisiisa jechuudha. Wallaahi dhugaadha. Hedduu tokko na ajaa'ibe dhugaadha. Hedduu galatooma. Ammallee itti fufna gaaffii bira. Okay, ustaaza. Narra kaayee aduwwiin koome jennuun jettan. Xayyib aduwwii koome nurra kaayee kana maal goona mee maal goona? Mee akkam goona? Maal gochuu qabna nama uummata kana ofirraa kaasuuf aduwwii koome nurra kaayee kana ofirraa kaasuuf maal goona mee maal godhaa nuun jettan isinne? Luka cabsaa gar cabeenaa yaa'u. Luka cabsaa gar cabeenaa yaa'u. Luka cabsaa gar cabeenaa. Okay, luka hin cabsine. Lukkee irraa kaafee cabsine inshallah. Itti jirraa mire. Hin cabsinaayyee. Ammallee gaaffiin keenya itti fufame. Gaaffii keenya itti fufuun hin dhaabne. Wallaahi deebii ajaa'iba kan nu deebisaa jirtan. Gaaffii keenyallee itti fufuun. Okay, gaaffii itti aanu eeggadhaa. Okay, ustaaza gaaffii keenya. Luka cabsaa gara cabeenaa yaa'uu nuun jettan. Tayyib wanti nuti akkatti taarruuf wanti nu akkatti lukallee cabsinuuf gara cabxinaa yaatu lukallee itti cabsinuufi maal argatuuf hime maal argatuuf akkatti xaarraa jirra isinillee akkana cinqamaa jirtan biyya sana keessa jirtanii maal argatuuf hime maal wanti nu argan luka cabsaa gara cabeenaa yaa'uu jettan tayyib maal arganname Bilisummaa malee hin taa'u. Bilisummaa malee hin taa'u. Edaa kanaaf amma naa gale wallaahi. Luka cabsaa gara cabeenaa yaa'u. Bilisummaa malee hin taa'u. Yes. Bilisummaadhaaf. Okay. Gaaffiin keenya kan itti aanu illee itti fufa. Okay, ustaaza keenya gaaffiin keenya kan itti aanu. Ka dura akka nuun jettan. Itti cabsaa gara cabeenaa yaa'u. Bilisummaa malee hin taa'u nuun jettan. Xayyib gaaffii keenya kan itti aanu immoo akkana jedha. Mee Oromiyaa kana maaltu bilisoomsa? Akkamitti bilisoomname? Maaltu bilisoomsame maal jettan? Oromiyaa kana maaltu bilisoomsame akka yaada keessanitti? Maaltu Oromiyaa bilisoomsa? Dhiiga ilmaan Oromootu Oromiyaa bilisoomsa. Okay, naaf galee jira ammallee gaaffiin kiyya ammas naa deebi'ee jira. Oromiyaa kana maaltu bilisoomsa jennaan dhiiga ilmaan Oromootu Oromiyaa bilisoomsa. Oromiyaan tun dhiiga ilmaan Oromootiin bilisoomtii jechuudha. Okay, gaaffii itti aanu qabna ammas. Okay, ustaaza.
dhiiga ilmaan Oromootu Oromiyaa bilisoomsaa nuun jettanii jettan. Tayyib amma gaafii takka isin gaafadha. Jawaar Muhammad kan akka malee jaalatan akka hin jaalatan illee hin beeka akkatti dhibbateetiin beekaa namni Oromoo ta'e hunduun jaalata. Mee teessoon isaa eessame Jawaar Muhammad? Teessoon isaa yeroo ammaa eessame? Yeroo ammaa teessoon Jawaar Muhammad eessa? Gaafiin kiyya kana. Teessoon isaa qaallittiidha. Okay, galatooma. Teessoon isaa kan yeroo ammaa qaallittiidha. Teessoon isaa qaallittiidha jettanii deebii nuu deebiftan. Ta'i mee maasaraan isaa hoo an fakkeenyaaf abiyyi 4 kiiloo qaba maasaraa. Maasaraan abiyyi amma 4 kiiloo haa jennuuni. Mee Jawaar Muhammad maasarri isaa isa maasaraan isaa. Gara fuuldura inshallah 4 kiilootti illee akka bahuun beeka abdii qaba. Garuu mee maasaraan isaa kan yeroo ammaa eessa? Maasaraan isaa kan yeroo ammaa eessa? Masaraan isaa galma qeerroo. Ajaa'iba bar. Wallahi raafi deebii ajaa'ibaati kun. Kan beekadhe. Akkuma abiyyi 4 kiiloo maasara mootummaa 4 kiiloo qabu maasaraan jawwee kennaa immoo galma qeerrooti. Maasaraan isaa galma qeerroo. Wallahi gaafii kana gaafii dasna jira deebisallee natti toleera. Maasaraan isaa galma qeerroo. Okay. Gaafii itti aanu qabna. Okay, ustaaz. Maasaraan isaa galma qeerroo jettanii akka inni maasara mootummaa galma qeerroo keessaa qabu yookaan immoo uummata Oromoo qeerroo keessaa qabu nutti himtanii jettan. Qayyib. Galatooma. Deebiin kunis bareeda. Ammallee gaafii takka isinirraa qaba. Gaafiin kenna dhumanna waan ta'eef gaafii takka isinirraa qaba. Mee maaliif Jawaar Muhammad kun yookaan ishii Jawaar Muhammaduu haa ta'u qabsaa'onni kenna maaliif wareegama guddaa kana fudhatamme? Maaliif akka isaan mana hidhaa seenaniif? Maaliif akka isaan wareegama guddaa kana kafalaniif? Maaliif akka isaan qooqa mana hidhaa ta'aniif? Maaliif hime? Oromiyaa fidhaa seenee toleen jenne didiroorroo. Okay, naaf galee jira ammas. Wanti inni wareegama guddaa kana kaffaluuf, wanti inni mana hidhaatti dararamaa jiruuf, wanti inni hidhaa kana seeneef Oromiyaadhaaf jechuudha. Okay. Okay, rakkoon qabu wallahi billahi bareedadha. Gaafii bareedadha naaf galee jira. Tayyib, gaafii itti aanu qabna ammas. Okay, ustaaza keenya gaafiin keenya akkuma itti fufetti jira. Oromiyaa fidhaa seenee kanaaf roorroo didee Oromiyaa fidhaa seenee didee roorroo nuun jettan. Oromiyaa fidhaa seenee nuun jettan walumaa galatti. Oromiyaa fidhaa seenee tayyib beekamaadha kun. Amma gaafiin keenya kan itti aanu immoo akkana jedha. Mee itti warra saba keenya gane kanaan warra saba keenya gurgurate kanaan warra garaaf jecha saba keenya gurgurateen maal jettaniin? Amma beeka namni garamaaf jecha bakka jiraatuma jireenyuma addunyaa sana jiraatu tama garaatiif kanaaf jecha biyya ofii Oromiyaa kanatti gurguratee kan namni amma akkatti hidhaa taa'uuf kan agartanii kanatti gurguratee garamaaf jecha warra biyya ofii gurguratan maal jettan meeti? Warra Oromiyaa garaaf jecha gurgurateen maal jettan meeti? Maal jettaniin akka yaada keessaniitti jechuudha. Tagaraarra nafne garaachi garaachuma bada hoola garaachi garaachuma bada hoola. Allah wallahi billahi jettan na kolfisiiftan. Tagararraan hafne garaachi garaachuma bada hoola. Allah wallah. Tagararraan hafne garaachi garaachuma bada hoola. Allah kunu akkana dubbiin. Wallah ajaa'ib. Maal yaada jibtan beektan akkana jennaan. Tagararraan hafne garaachi garaachuma bada hoola jettan. Maal yaada beektan Abu Musa'ab tokko hin dhaggeeffadha inni illee dubbata waa'ee warra saba keenya ganee kana. Warra akka warra hangaataa warra akka bakka walumaa galatti warra akka warra saba keenya kana hin dubbata. Maal jedhu maal jedha inni akkuma isin amma garaachi garaachuma bada hoola jettanii kana. Wallah kolfa kun. Warra mataa malaaxatitu isin gurgurate jedha beekaa yoo dubbatu inni. Warra mataa malaaxate isin gurgurate. Warra mataa malaaxate isin gurgurate jedha inni. Wallah tan yaadachiiftan. Tagararraan hafne garaachi garaachuma bada hoola. Okay. Tayyib. Taate. Gaafii itti aanu qabna ammas. Okay, ustaaza keenya. Gaafiin keenya kan itti aanu immoo akkana jedha. Mee hayyuun kun goonni keenya kun maaliif meewwanni isaa mana hidhaa keessatti dararamaniif beelan ta'ee dhukkubaan ta'ee homa ta'ee fuyyuu wanni isaa mana keessatti achi keessatti cinqamaa jiraniif maaliif bakka kaayyoon isaanii maalidhaaf? Wanni isaan beelan haa ta'u dhukkubaan haa ta'u homa ta'een iyyuu wanti mana hidhaa sana keessatti mana hidhaa san keessatti dararamaa jiraniif maalidhaaf mee nuuf hima. Saba isaatiif jecha hayyuun mana hidhaa qooqa oola goonni mana hidhaa qooqa oola.
naaf galee jira kunis. Maaliif wanti inni rakkoo akkasitti mana hidhaa keessatti rakkatuu fi saba isaatiif jecha wanti inni mana hidhaa keessatti qooqa ta'uuf lagannaa nyaatatiin wanti inni achitti rakkataa cinqamaa jiruu fi saba isaatiif jecha jechuudha. Saba isaatiif jecha hayyuun mana hidhaa qoqoola wallaahi dhugaadha. Ta'ee waa hundaafuyyuu. Mee gaafii itti aanu qabna ammas. Ustaaz. Gaafiin itti aanu akkana jedha. Mee isin qeerroo gaafa kan Finfinnee keessatti uffata keelloo uffatanii baasan. Nama keelloon qabu. Uffata keelloo uffatanii baasan isinis uffatanii Haydaris daa'imni keessan jechuudha. Namoonni hedduun uffatanii jiran. Bakka qeerroon hedduun uffateera uffata keelloo san. Mee maal jettanii isin qeerroo saniif? Qeerroo uffata keelloo uffatee yeloo moovmentii isin baay'isan maal jettanii meesin? Qeerroo koo qeerroo keelloo qeerroo koo keelloo koo goofaree kinnisa booramaa guyyaa xiqiroorroo qeerroo koo keelloo koo goofaree kinnisa booramaa guyyaa xiqiroorroo. Qeerroon illee jettanii jirtan qeerroo koo keelloo goofaree kinniisa booramaa guyyaa xiqiroorroo jettanii isin jettanii jirtan. Ani immoo ituu wagaa waan jedhuun hin qabu. Qeerroon kennaa warri yeloo moovmentii san gootaniitiin guyyaa sana akkasii baatanii haga ammaatti kan akka matiifaa mana hidhaa keessatti dararamaa jirtan hedduu nuuf galatoomaa nuuf jiraadhaa jedhaan illee gama kiyyaa jechuudha. Isinillee bakka jettanii jirtan waan jettaniin gaafii itti aantu qaba ammas. Ustaaza keenya. Mee isin amma yoo carraa argattan guddomma carraa saba keessaniif waa dhaamaa isin jedhu argattanii akka nama carraa isin kenne kanatti jechuudha. Mee maal jettanii maal nuuf dhaamtan? Maal jettanii mee nuuf dhaamtan mee maal jettanii nu waamtan? Kootu jedhee lallabahaa dhiira dhaqqabahaa. Egaa daawwattoota keenya akkuma dhaga'utti jirtan. Ustaaz Kamaal Ebboo isin yaamutti jira. Kootu jedhee lallabaa dhiira dhaqqabaa jedhee isin waamu jira. Kanaafuyyuu hayyoota keenya baraaratuudhaaf isaan hidhaa baafatuudhaaf waamicha isaanii kan dhageenye ka'uu qabna. Dhaquu qabna waamicha isaanii kana awwaatuu qabnaa isiniin jedha. Dhaamsa keessan isinii dabarsee jira ustaaza keenya. Ammallee gaafiin keenya akkuma itti fufetti jira. Gaafii qabna ammas kan itti aanu. Ustaaz. Kootu jedhee lallabaa dhiira dhaqqabaa jettan. Gaafii keessan isinii dabarsee jira. Akka hawaasni illee dhaga'ee waamicha keessan kana awwaatee dhufu abdii qaba. Ammallee gaafii takka isinii qaba gaafii gabaabdudha. Tun baay'ee cinqiin qabdu. Maaliifii gabaabdudha salphaadha. Mee isin maal jibbitan? Isin mee addunyaa kanarratti maal jibbitan mee? Andoinaaf luyna jibbahaa andoinaaf luyna jibba. Addunyaaf luyna jibbaa jettan. Addunyaaf luyna anillee jedhama jibba. Anillee doonyumaa fi luyna jibba. Anis doonyaa fi luyna hin jaaladhu. Tayyib. Maaliif jibbitan doonyaa fi luyna? Doonyaa fi luyna maaliif jibbitan? Biratti duuta malee. An doonyaa fi luyna jibbaa jettan. Sababni isaattillee biratti duuta malee doonyaa fi luyni illee nama qarqaru jechuudha. Maaliif doonyi illee oduma akkana qorqoduu mallaqan baasu waa takka kennuun jaalatu biratti duuta. Luyni illee oduma sodaatu biratti du'an kanaaf. Gaafii itti aanu qaban mallee. Mee nuti amma uummata Oromoo kanaaf kunoo hayyoonni keenya hidhaa jiranii uummanni keenyas akkana dhumaa jira. Maal ta'uu qabnaa nuun jettame? Maal ta'uu qabna? Akkam ta'uu qabna uummanni Oromoo kun? Maal ta'uu qabaa jettanii dhaamtamme isin? Dammaquu qabna malee callisuun qabnu malee dammaquu qabna malee callisuun qabnu malee. Kanaafuyyuu wanti nurra jiraatu dammaquu qabnaa bahaadhiyaan kaabaa kibbaan bakka jiru hundaa dammaquu qabnaa callisuun qabnuu falmatuu qabnaa jechuudha. Yaadni keessan akkasiin fakkaate. Tayyib yoo akkasillee taate irratti walii galla waliif galla jechuudha. Anaaf isin walii gallaan saba hundaanuu walii galla Oromoo hundaan. Ammallee gaafii itti aanu qaba. Gaafiin itti aanu. Dachee Itoophiyaa keessa bakki gad ejjetan hin jiru jettan.
dachee Itoophiyaa tana keessa bakki gad ejjetan hin jiru. Yoo eessa taate malee eessa ejjennare? Mee eessa ejjennare yoo eessa taate malee? Duyda kiyya taatu malee. Annaaf hin galle bakka kanatti. Bakki gad ejjetan hin jiru duyda kiyya taatu malee. Dubbiin kun nama galuuf hin gala garuu anaaf hin galle. Kanaafiyyuu bira kutaa jechuudha. Deebiin keessan kun bakka kanatti naaf hin galle. Bakki gad ejjetan hin jiru duyda kiyya taatu malee jettan. Kana kaa gabrummaa fide waa hundaafiyyuu nama galtuuf hin galtu. Immoo gaafii itti aanu qaba. An duraa himee jira. Bakkeen awwaalaa sun naaf hin gallee jedhee jira. Ammallee maaliifii jedhee irra deebiin hin gaafate. Mee maaliif bakki gad ejjetan dhabamte? Jedhee hin gaafate irra deebiin maaliif himee? Haagana takka gabruumii diina jala galii. Aywa amma naagalee jira. Kan marree fi naagaluu diriirsuun amma naagalee jira. Sababni gabrummaadhaan duraa tilmaamee bar. Sababa gabrummaatiif bakki gad ejjetan dhabamte jechuudha. Okay, naagalee jira. Hayya gaafii itti aanu qaba ammas. Okay, gaafiin keenya akkuma itti fufetti jira ammas. Addaan hin jenne jechuudha dhumatuudhaaf. Kanaa'ee jira garuu hin dhumanne. Gaafiin keenya akkana jedha. Xayyib gabrummaan akka nu gooti. Ka bakka gad dhaabbannu nu dhoggite kana maal goonamee jettanii akkam goonama? Maal goonamee furmaanni maalidha? Maal goone jettamee jira? Marra faree hirrafuu, marra faree hirrafuu, marra faree hirrafuu, marra faree hirrafuu. Okay, marra faree hirrafuu. Furmaanni hirrafnu hin qabsoofnaa hin hojjennaadha. Kanaafiyyuu isinis hirrafina anis hirrafu. Anis hirrafu isinis hirrafina. Tayyib hin qabsoofnaa waliin qabsoofna waliin jirra jechuudha. Maajawwan keenya jeta kan rafaa jedhame gaafa kaan. Kanaafiyyuu hin qabsoofnaa waliin jirra. Okay. Anis hirrafu isinis hirrafina. Kanaafuu gaafii itti aanu qaban mallee. Okay, gaafiin kiyya kan ammoo akkam jedha? Maal jedha seetanii? Bineensi kaleessa mataa keenya walitti qabanii nyaataa ture sun jechuudha. Bineensi bakka ejjennu nu dhooge. Kan Itoophiyaa fi Oromiyaa keessatti illee bakka ejjennu nu dhooge kan fixaa jiru kuni maalitti jedhame amma maalitti jedhame? Maalitti jedha inni amma? Har'allee walitti qabee affeelee na nyaachuudhaaf kaata qophii xumuree. Ammallee kaata qophii xumuree argutti jira dhugaadha. Xumuree jira qophii akka yaada isaatti hin milkaa'u malee. Hin milkaa'u malee inni xumuree jira kam argutti jiru kana kun ogaa olii gad deemee nu arrabsu jiraayyuu miire. Gowwaa jedhee nu arrabsu jiraayyuu. Hayaa haa ta'u. Okay, ustaaza keenya. Gaaffii deebii haga ammaatti nu wajji gootaayif. Hedduu takka galatoomaa. Garuu sababa sa'aatii keenyatiif jecha sagantaan gaaffii deebii keenna nu jalaa gabaabbate. Kanaafuu inshaallah fedha rabbiitiin hanga yeroo biraa walitti deebinutti nagaan nuuf turaa, nagaan nuuf jiraadhaa. Hedduu takka isin jaalannaa. Nuti uummanni Oromoo bal'aan isin wajjin jirra. Qabsoo keessan jabaadhaa, itti fufaa, nullaa gad dandeenyeen hin jabaannaa. Isin jedha. Bye bye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.